Hafuurri Waaqayyoo kun hin ajaa'iba. Reefu yoo nagaa san fuudhu namni kennutti yoo nagaa wal fuudha akkam jedha. Nagaa wal fuudha. Waan abbaan kee bulaan eenyutu beekamoo? Waaqa isaan beeka. Ammoo inni ol tokko kamera nagaa wal fuudha. Akee bula abbaa beeka. Iddoo kan jedhu sagaleen tokko bakka eegee achi gubbaa kan dhaabadhee garan gattee bufaaruun kun gara bobooti. ደስ ይለናል እግዚአብሔርን ሲጠራ ደስ ይለናል ስለሱ ስራ በምስጋና ሆኜ ከልቤ ፍቅሩን ምሕረቱን አስቤ አሜን ከናፈርዳ ስገደና ሚሚ ሰወሊን ቆደር ኢየሱስን ገመታ ከጀ ወነንጀል enu gamada ite waan qabdanii gammada hin jenne akkaawuntii keessanii gammada hin jenne waan jaalattan gammada hin jenne Yesuusitti gammada. Ameen. Namni biyyi kanaa waan gammachuu kanaa karaa ittiin hima. Akka fakkeenya namni gaarii jedhu gammachuun ka argamuu danda'u yoo waa dhuganii farsoo gahii yoo fuudhan gammachuu si kennaa jedhanii kagada ammoo yoo jaqaaman gammachuu argattaa kagada ammoo yoo niitii fuutu gammachuu argattaa kagada ammoo yoo ilmaan dhaltu gammachuu argattaa kafarsooti kacaati achi kenne yoo niitii fuudhanii sagalee Waaqayyoo gammachuun jennu inni eebbifamaa dubbii garoo wannu kan itti fuudhu amantee amcaalan yoo am diboora argate sagalee Waaqayyoo namni aduun argate inni amantee wayi kagammadii ta'uun jennu erga wadhaan dubbii kan ilmi argatellee waan jedhe Waaqayyo dubbii wattaniin kan ilmi argate eebba Waaqayyoo kennaa Waaqayyoo argattee jedha. Bita waan jajjabdu seetti muu jira. Anam gaafa gara kiyya argate maal naan jedhan asxaata yaa gammad aadde saayihoon kan itti gammaddu calla waan taate fira sun namatti hin kennan kan itti kennamaan yaayyuu eebba argatte blessing Yohaan akka isaa du'aa isaa irraa jajjabaate rakkoo akka gaarii yoom gara argadhumaan irra jajjabaadha jechuudha. Sabii galee malee itti gammadu hin jennu. Kaati itti gammadu tokkoof tokkolla eenyudha? Phaawulos yoo warra Filiiphoosii kana qoru inni eessa jira yoo jennu inni miidhaa keessa nama harkaa miilii walitti hidhamee jiru. Fulammaa boqonnaan gubbaatti marroo 3-4 caalaa gammada waan jedhe qoree asubbaatti. Inni kun gari inni jiru gargaarii miti ammoo gammada eenyutti. Maybe yoo mina dhumu nuun keenya akka kan dhufu mana akkuma reefu jedhe akkam bultanii waliin jedhan jedhu waan abbaan kee abbaan beeka. Isaan amma isin agartanii waan kee bulmaan hin beektan. Astiraadeen asuma darbuu jirtan waan abbaan kee bula abbaattuu beeka waan inni kee dabru abbaattuu beeka ammoo tokko nuun jedhu kan cuf keessatti eenyu gammada gooftaan gammada. Phaawulosiin kun martoo kin jenne Fooziyaa ammallee deebi'ee jedha. Ikarmanyaan inni ammallee maanta deebi'ee jedha gooftaan gammada jedha. Har'a ganam kan wannan isaaniin jechuu barbaadu gooftaan gammada.
gammachuun keessan gooftaa Yesuus isaniif haa ta'u. Nam tokkotu raajii hin baaqoodha. Namni kun nam gaafii qabu boqonnaa tokko irratti nam akka nam suni gaafii qabu. Anta kingal. Waan nam suni waan guddoo keesseenee waan am xaafu dulle bubbaa tsaaf waan ta'eef waan hedduu keessa argeen waan gaafisaa. Gaafii qabu. Waan Waaqayyoo gaafii qabu. Waan ba'a ofii gaafii qabu. Waan justice gaafii qabu. No, gaafii. Maa batrumaan dhageettu, atrumaan deebiftu, atrumaan dhageettu callee. Nuti nu wada akkasii. Jettani haraan akka malee jedha. Gaafii qabu. Gaafii akka qabu. Waaqayyoo koo atrumaan dhageettu, Waaqayyoo koo atrumaan deebiftu, Waaqayyoo koo manarra calliftu. Jen sireefa gubbaa kan ciifee Agiyoomi fajin anin jedha. Kiyyi isa itti haasa'u jedha. Anin jedha akkan siree gubbaa ciise. Geetaa kun agiyoomiti. Yoom abbaa. Yoom kan itti xumuramu akka hin baaqoo. Yoomi. Kanaaf gaafii kan gaafata. Hin baaqoo. Hin gaafata. Gaafata. Waaqayyo yoo atinis gaafii gaafatte si deebisu. Yoo atis kadhatte si deebisa malee. Na kadhadhu jedhi malee Waaqayyoon gaafadhu si hin jedhu. Rakkoon namni kiristaana qabu anaa jalqaba. Waaqayyoo hin kadhannu hin gaafannu. Kun maaliif ta'e? Asin dur yeroo itti seenti mee. Gar Waaqayyoo yina malee Waaqayyootti inni yinuu jedhi qabatu. Jecha dindarina. Wada እግዚአብሔር ጩ ተባለ እንጂ በእግዚአብሔር ላይ አትጩ። ከዳን ከነዱን Waaqayyo irratti yina. Kun maafte adaalake kun naabe. Maafte akkasii kayine maafte. Cubumaanochen maamballes. No. Kun Waaqayyo irratti yina. Waaqayyo namamaan rakkoo sun keessatti garkii yaa Waaqayyo na gargaar. Yaa Waaqayyo na dabarsi. Museetu bara Waaqayyo iyyannaaniti. Waaqayyootti iyye yennaa Waaqayyo natti inni iyyi jedhee hin jenne. Ati cuubbin. Natti inni iyyin. Garki iyyi malee natti hin sababoo kadhaan kee jijjiiramuu malee. Maaliif kadhaan kee deebii hin qabu? Kan cufin kadhannu, gacufin kadhannu, barcufin kadhannu. Waaqayyoon kun dhagaa'uu dide no. Sitti Waaqayyootti iyyuu jira. Akka hin baaqoo asii tajaajilee ganna 34 adaala keetii beekuna. Ganni 34 afaan kee deemee wanni kee deebiin argattu. Kun isatti iyyuu. Gari isa iyyuu miti. Isatti iyyuu. Kanaan itti sababoo asin duro qabatten waan aggaariif waan Ismaa'eel eenyu natti asin dubbadheera atin turre ate turte sagalee Waaqayyoo waan jedhe aggaarillee inni yitee jedhe inni jedhe Ismaa'eeloo aggaari nama Waaqayyoo maan jedhe sagalee daa'imaa iyya daa'imaa dhedheeraa. Maaliif iyyi daa'ima dhagaye? Maaliif kasa dhagaye? Kasii isillee teettee iyyiti. Mucaan kee irra ta'uu jiru. Jettee as teettee irra fagaattee iyyiti. Wani lachuun iyyi. Amma Waaqayyoon ergama isaa ergee gara bisii aggaa iyyani kan kee dhagaye la jedhe. Ka daa'ima dhagaye jedhe. Maaliif ka daa'ima dhagaye kasii hin iyyin? Isin yoowwan iyyatisi adoon jireenyi qabu jireenyi keessa na baaftee jechuun deemti. Adoon ulfinni qabu ulfinni keessa na baaftee alafaloon na ijjeefta jechuun deemti.
Kana mo miskino ande bonde bunna Jesu jirti yelei. Ambela betine Jesu jirti yelei. Waqayyoon kasaa kan dhabe haalli yisurit aggaani. Ani yan. Daa'imti qayyaa dhagayeera. Hamboo keessi isaa munjiru nyaata mootiifiin isaa nyaatu suniif dhugaatii sun callaa. Ka isii ammoo kateettee iyyitu waan iddoo liqqabdi. Sigartee annam durii Abrahaam hin jiraa. Sigartee annam akkam jiraa. Achi bahee am lafa du'a. Mamina na baafta. Man kan na gooti cunneetti. Waaqayyoon isun suniin እግዚአብሔር ግን አዋንሶ ዋን ዱዋን በረዴፍ ዋን ዱዋን በረዴፍ መጽሐፍ ጻፉ ለጉባት ፔጂ ጋር አፉሪ ጻፈር ዋሱ በጣም በሚገው ነገር ነው ከና ሰባቆ ማንጀ አጋሪን ይይቴ ሙጫንድ ቃኒን ይየ ናምዲ ብዱ ፈትንድም አጋሪ እየምጨል ቀያ አንደጋየ ከከ ደጋየ እንጀ እንባቆ ነከስ እየንተሳ Injetti mbako atande biftu agabara gabi agabara gabi challai yana kaso ba yon dago okay mbako kun bokonna lamarat garsa musa debiya ganne tu kawa kayori san debisin ori theology gana furtami sadie chapter 1 kan heddabre 43 years safi kai omu debi nargati majena waqayyo gafika ko baba deles chalis chat somzalot chat garala fidde chat gessa musa debe kokona lamarat kan jedhan bakon wow fulanni na da bala badde ani waqayyo ine gadaje gafi nika wasate awaqayyo ko ine gadien waqayyo ngir sanuf embako amega chujirta ambiya warate tagalam adu turelle takuna nje irawat aticharan akba qolo paponi achifa kasin chehini naigan Bangkok kan bukan dalam lakof safar, kam Martin Luther, kam fakena proses ulum pente honin ira kan, kam Martin Luther ini apa sih baik, tiksikan, ulet arat, nami kajian kan ni jeratun je, mana jerat hai, amantin jerat, wow Martin Luther Fallen, wani Katolik ke sabai, apa lagi, jadi ni kan amantin mana? Wan kanan jadi proses terjadi, Katolik kisah kau ribain kan. Enti Yesus jadi, enuje, imbako pun nama kami tu, nam gafi tu, gafi ni kalbi sad dewi, wadago, sumegat je, naik te, indom kanui nudak kau, tiksi nui nudak kau, hakasikan, lagi setinde. Paulus Fati, Romans chapter 1 verse 16 kubat iminoro memnot wimne jara wori jarat akmale safan tiksi hadir rafa imbako wanje amalle wawa barate akai na ka sabako wanje imbako kun bokonna lam didamrat ani ganne du waqir afam banature mani man nande biftot anta hajira ketini Man, nama gam tu akiki ya fai, minki ya mudu wakana tujer, akiki ya cuan itu. Ya, man, kan after saya diwan kita brief, amin balkoni, lam di merata kaset. Ya ardi, ya laf, bagai, wakai oles gerai, teso isa erijera. Ati durat mante. Pastor nutup bismillah. Oka nutup bisa ban katani bu. Kaman.
waan kee dabre argeef biyya kana duratti callisi jedhin babu lamdi dam yaa waaqayyo garuu mana qulqullummaa isaa keessa jira yaa lafti guutummaatti isa duratti calluma ajettu bakka yaa laaf dubbatti laftiin dubbattuun isii yutti dubbiin maanii kunini rakkoo qabdi waan ta'eef waaqayyo qulqullummaa isaa keessa jira kanaaf laftii duratti zeb ajettuuti jedha Imbaqummaan kun amma tanaa already jijjiirameera. Lemini kan keessa baheera. Amma fuula waaqayyoon dhaabateera. Atta lafalleetti himeera. Am gitaara fudhate. Akka reefunni nu dhahan gitaara isa fudhateera. Mee 3:17 jalqabee nu dubbise. Akka 20. Waaqayyo nu macho. Sedih kuda jarak kasih. Bukan bentor. Karena aku rakan ke garamku rafama, sudah rakan ke. Ini kau nolata, milikos inututa, milikos ingedentara. Atau yumane, rakina wakayo orang miliksan berarti hidup jurusan aku ya. Allu majadi nani kata, mukti aku yoda ramu abadi. Mukti ejersas yoja godhachuu dhaabataniyyuu maasiin midhaan yoo baasuu dhaabataniyyuu hoolonni qorantoo keessaa saawwanis dallaa keessaa yoo jiraachuu dhaabataniyyuu ani waaqayyotti nan ililchaa waaqayyoo sana fayyisuttis nan gammada waaqayyo gooftaan jabina kooti inni akka boru facollee akkan ta'u godha iddoo ol ka'aadhaas waan hin dhaabbachiisa. Amen. Namni godhamu kitaaba isa fudhatee amma wanni dubbiin garaa lameenii aduun ta'inu ulfinni waaqayyoo kennitee jirtee. Kanaaf hidha akkuma ni jedhe wayiniin ija godhachuu dhibaattu. Loolleen hojja isaan moona keessa hin jiraatin. Yoo oomuyyuu hin jiraatin. Mbaqo sanbetan kan jedhe. Yoo maani jiraatin oomuyyuu hin jiraatin. Waaqayyo kooti waan ta'e hin gammadan. Induun dessa tokko jedhe zundura maan jette inni ililchaa. Ani waaqayyooti nan ililchaa waaqayyoo isa na fayyisutti immoo nan gammada. Ameen. Garmaal. Kanaaf Imbaqoon kun aneen nu gammadaa jedhamu. Waaqayyo gammadaa. Maafi gammaddoodhaan akka borofaa guyya tokko tulluu irra miila koona dhaabaa. Kanaaf Waaqayyootti hin gammadaa. Imbaqoon waan gari nutti beera sitti. Wayiniin hin jiraatin, loolleen hin jiraatin, olii yeellanoo hin jiraatin, waan fida maqadhaa hin jiraatin. Ani Waaqayyo kootti hin gammadaa. In gammadaan kunini gammada addaati. Hasset ka jedhan kan yookaan joy ka jedhan kan. Joyin kunini waan ala si gad dhufaatii miti waan si keessa farqaati. Joyin baanan kun waan si keessa bu'u. Adu deemu jirtu agaree waan si kofalchiisa. Si achiisa. Akkas kofaltanii beektanii. That's a joy. Bitta ka oomu rakkoo akka akkasii jirtu keessi kakkee si achiisa. Dhugaa siin jedhe bees. Joyin tun inni amma hassetiin inni baan kun rakkoon hin jirte bash. Keessi ka immoo joyi sun qabaa. Keessi kiyya immoo in koolaa jedhe. Keessi kiyya immoo in gammadaa jedhe. Ameen. Amen. Imbaqoon wanni na gammachiisa kanaa jedhe. Garbichi Waaqayyoo Nahimiyaan waan jedhe gaafa minjaalu jiru gammachuun Waaqayyoo nuufi hunda kennaa jedhe. የእግዚአብሔር ደስታ yoo isaatti gamman hunduraa dhugaa beektu sun dubbisun dhugaa
Waan akkas dhugaa tokko hin galle. Yoo gammachuu qabaat min waaqayyoota hojjechuu hunni qabda. Yoo gammachuu si keessatti ijjeesu kan diinii wanni inni nurra fudhatu tokko. You know what? Wanni seexanii ilmee waaqayyoo irraa fudhate gammachuu. Gammachuu waan jedha waaqayyoon nu kennu nurra fudhate. Nu warra gammaduu mal gammachuu sun nurra fudhate. Gammachuu akkamiin nurra fudhatu beektan keessi keenya kan gammaduu mal waan hin taane fuudhee sin naqa. Asumatti mataa si boo'achiisee bakka daantee destaa ta'us dura. Asumatti waan dhibee keessa seentee asumatti of jibbu jalqabda. Asumatti haala barbaadachuu jalqabnami. Eeguu of jibbi maaf jiraadhaa waan jedhu. Ilmeen namaa gaafisiin dooti yoo jedhan gaaf namni of jibbi. Ilmeen namaa gaafisiin obbaati yoo of jibbi nami namichi tokkottuu matsaaf tokko irra maal jedhe gammachuu gaaf dhabanii haati barbaadanii. Gaaf gammachuu si keessa hin jirre maan barbaada? Haati sini garai. Yaa haati barbaada. Ammoo waan tokko sanitti himaa ka sagalee waaqayyoo jiru kan jireetti xumura. Nuyini wasadii ammallee jechuufin jedhaa horiilleen jedhaa iftaalleen jedhaa jechuufin jedhu wasadii karaaftuun hin qabu aduraaftan gubba jirru qabu. Ammallee deebi'ee jiran akka isaan dhageenyu wasadii aduraaftan gubba jirru adochi hedanii hin deemin. Adochi hin deemne nu asitti qabu. Kan nu arganne already qabu. Garmaal. Maan jechuu Pastor maan jedhu waan sadeen kan sanitti maa jechuu. Kana mini bin hin qabnu kan nu qabnu. Hebeni hin deemne beekamu. Kaasum jirru afurii waaqayyoo akka nu enjoy godhu godhu. Sadii. Maan qabnu jettan nagaa qabnu. Ameen. Waan jedhu sagalee waaqayyoo nageenyi waaqayyoo sammuu cufu. Salaman. Amu nukuleeri tigara Raashiyaa deemu jira jedhaniini bisaan jalaan deemu jirti. Yaa nukuleeri nama erganii jedhan. We don't care. Adoo kun jiru numaan qabu. Biyyiti lafaa wanni siin dhabdi maan yoo itti lalu? Nagaa. Brada obboleetti ta'e obboleessa koo waan kana sabaatti ilaalina. Nageenyi ati argattu kun nagaa akkanumatti dhufeeniti. Nagaa dhiigitti jissanii siif kennan. Ameen. Akka Itoophiyaa agareen maalii qaskistee sunii miti. Gartaa kunin Kiristoosin fannoo irratti dhiigisa si jissee yoo ati isa amantiyyuu nageenyi sun maal si guuta. Garmaan. Kristaan jechuun warra nagaa qabu. Nagaa qabna. Tokko kana. Dhugaa waaqa sa'itti. Kristaan jechuun amma nafaa dhiqee adeemin kiyyaa waan hedduu kenna bara. Waan hedduu battu gammachiis. Nagaa qabna. Nagaa sun nama ala dhufeellee hin arga. Nagaa. Kunini Kiristoosit amanuu irra kan nu arganne. Eegi asin durdurii yaaddanii mata keessatti fudhatanii aara fudhadhaa. Waan namni dhibiin hin qabne ati qabda. Asumatti. Heaven magbaatachiin inkwaan namni sun hin beekan. Achiin dhan taasisitti mu jiraan. Waan Kiristoosin maal naa godhu. Akkaawuntii qabaan waan alamiin barbaadu jirtu waan importantii number one isin fuudhee si kennu. Nagaa. Fula hojii nagaa. Yoo deemtu ati nagaa. Min keessattuu nagaa. Bakka piis. Jechuun kiyyaa namaa waliin dhabdu jechuun waliin hojii sitti kaa'uun si kaa'aa. Gooftaan Yesuus yoo waan jedhu yoo laftaan gubbaa jiraatu ati rakkoo kan jirta ammoo jedhu.
hammaan tolchee jira. Nagaan ibsanii kennu kun jedhu gooftaan Yesuus. Haaleluyyaa. Kanaaf nagaa sun qabna. Hubadhaa waan kana lammeessumaan qabu. Boqonnaa qabu. Ameen. Biqila boqonnaa qabnu. Jiruu miti yoo siin jedhu jiruu si sun yoo ta'inu boqonnaa. Aara galfii. Aara galfii. Aara galfii. My God, akkam namatti tolayyuu. Aara galfii qabu. Aara galfii kan akkamiin argamsiisan sagalee Waaqayyootti waan jedhu. Isanii warri ba'aan isaanii turfaatu gara koo fidaa maan godhaa adammoo waan ta'e aara galfii boqodhi hin jedha. Ermees lama waan jedhu akkani Waaqayyoo beekuuf natti amana sammaan ta'e boqodhaa. Ati beektan hin boqotin. Foosii filabirii barbaada. Foosii maal faallatu? Rif. Isin lafa chochoosee waan kan keessa hin jirtu injir maan nu boqonnee. Achuma barbaadina. Abbuu dubbiin tun dhugaan hin jiru. Dhugaaniti. Gini meenu. Payment guddoo yoo gana kan hin beenu. Nagaa argachuuf nabi billions of trillions itti jika. Atammoo kan masii kennan. Nagaa hin beenu. Brother, atitti nagaa qabda. Boqonni barbaaduuf gargaraa kanam namni achiif haal maali kutu. Hin jirtu. Atammoo boqottee. Kasadeessitoo gammachuu. Yaa. Gammachuu. Gammachuun kun akkuma saniin jedhe gurba tokkotu faarfatee waan jedhe fortaan dhaga'e. Akka namni kalee si tuqu, akka namni kalee na tuqe, akka namni kalee ijala kalee na tuqu namni maal ta'a? Qoblaanii akka namni kalee na tuqu keessi hiina qoblee. Faaruu gabdasaa akka namni kalee na tuqu keessi hiina qoblee. Yookaan keessan nu qobu. Tell you. You're a very mina boy adugare of jiru kesi na kono boy bude akka mina wa na tube ko kenna asu veo kesi na kono tiyo why gammachu sun wafta Yesusin no ken amen biyyi tana ba huni kaisin haf kutte mukutte mani kutte marbadu gammachun Yesusi male already at gammadde jirtu biresaho gammachun ken Yesus nu tayer baka man qabdo lanje daga batan akwanti godat umkisata kundendetu yo jiren namalat umna kisata kundendetu amuna kesa wonnat gartu gammachu mintino yeso yo gize misqoda misqo namakaya to kujirasi bas be duga namat kare Gammachuun keessa namuu kan inni ta'u malee gooftaa Yesuus haa ta'uutii jedha. Ameen. Please mee waan kan qabadhaa si gala. Ati waan addunyaan lafaa hin qabne qabdu. Kiristaanii kun hin galiniif it's not a Christian by the way. Akkan deemu malee betta kiristaanii kiisee akka naqate. Duri gaafti akka jirru faana tokkotu jira. Nulleri gafasi surre dan saka qabna sani gafti dubbi kasini surre te dadasa wabi ka aki kisina ganda kanje kurat alay tallaq ነገር ኢየሱስ አለኝ በኔ ያለው ከሁሉም በላይ ነው ስለዚህ ልቤ ኩራት አለኝ የራሱ ጉዳይ አባን ዋን ፍርጀ እንግዲህ ኮራብ ይያሉ ማለት ኢየሱስ ዋና ሄጆ አሜን the hope of glory ከታ ኢየሱስ ዋን እንኑ ሄጅሩ ማንገን ከመቹ አሜን አሜን
Kan qabadhaa si gala guyyaadhaa. Isa maan qabdan? Isa maan qabdan? Isa maan qabdan? Eessatti heranitti? Asitti. Namgariitti Yesuusin maan naa godha abbo maan naa godhe. Oh my God. Dhukkubni kana yoo nan fayyifna gammaa fi kun akkuma haala dhukkubaa aduu dhufe ani fayyine maan naa godha. Obboleessa koo bittaatiin gammachuu qabda. Waan namni hin qabne qabdu. Ati bitta waan namni sibiri jira sibiri jira nagaa qabda. Ati maan qabda boqonna qabda. Karaa abboota Yesuusin nu kenna. Maqaan Waaqayyoo kolfaataa ta'u. Natti gammadaa itti Yesuus galatoo. Gammachuun keenni si galanni siif haa ta'u. Sitti gammanna. Maqaan kee kolfaataa ta'u. Nagaa nuu taate Yesuus ati galatoo. Boqonnaa nuu taate Yesuus ati galatoo. Boqonnaa haleluuyaa aara sitti galfannee maqaan kee kolfaataa ta'u. Yesuus ulfaat mannun goone abbaa mannun goone Yesuus galatoo. Waan gammachuuf nagaan boqonnaan nu guuteef ati galatoo. Kan beekaa nu jiraanna nu gargaara. Ijoollee gammachuutiin ijoollee boqonnaatiin ijoollee nagaatiin maqaa gooftaa Yesuusiin ameen.